Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sababa adda addaatiin osoo isin hin beekin lakkoofsi baankii keessanii dhorkamee jira. Waan jedhu dhageettan maal gootu laatan? Egaa tokkoffaa irratti yookaan ammoo sadarkaa duraa irratti maaliif akka dhorkame, maaliif akka hin sochoone akka dhorkamee fi eenyuun akka dhorkame, dhorkan kun eenyuun akka kenname adda baafachuu qabdu jechuudha. Kunis waa lamaan ta'uu danda'a. Tokkoffaa irratti dhimma hariiroo hawaasatiin yookaan ammoo himannaa hariiroo hawaasatiin lakkoofsi herrega keessanii yeroodhaaf akka hin sochoone ajaja mana murtiitiin baankiin egaa ofii isaatii dhorkuuf aangoo hin qabu jechuudha. Garuu ajaja mana murtiitiin dhorkuu ni danda'a jechuudha. Yeroo hanga dhimmichi adda bahu, hanga dhimmichi murtii argatee ajajni biroo mana murtii ajajicha dhorkii kenne saniin kennamutti akka ittifametti itti fufaa jechuudha. Kana ammoo isin adda baafachuudhaaf sababa isaa beekuudhaaf mirga qabdu jechuudha. Himannaan yookaan ammoo namni isin himate sun maallaqni itti isin himate fakkeenyaaf 200 yoo ta'e herreegni baankii keessanii immoo sanii ol kan qabaatu yoo ta'e hamma himannaa sanii olitti illee akka hin ittifamne mormachuullee ni dandeessu jechuudha yeroodhaaf. Inni lammataa ammoo yakkaan ta'uu danda'a. Himannaa yakkaatiin ta'uu danda'a jechuudha. Himannaa yakkaa keessattuu yakkoota diinagdee irratti raawwatan, yakkoota daddabarsa maallaqaa karaa baankiitiin ta'uu danda'a, herreega baankiitiin, islipii baankii guutanii ta'uu danda'a, appilikeeshinoota baankotaatiin ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo sanatti namni tokko abbaan herreega kanaa yookaan ammoo lakkoofsa herreega akkaawunt nambarii kanaa yakka gowwoomsuu yookaan yakkoota waliin dha'uun irratti raawwateera jedhee eeruu waajjira poolisiitti gaafa kenne yookaan ammoo qaamolee qorannoodhaaf aangoo qabanitti gaafa kenne hanga dhimmichi addaan bahuudhaaf poolisiin karaa mana murtiitiin ajajni dhorkiidha akka kennamuuf barreessee yookaan ammoo iyyannaa barreessee mana murtii gaafachuudhaan manni murtii ammoo yogguma sanitti hanga ajajni biraa kennamutti lakkoofsi herreegaa sun akka hin sochoone taasisuu waan danda'uuf kun rifaatuu guddaa isinitti uumuu hin qabu jechuudha. Adda baafachuudha dhimmoota isaanii. Adda baafattanii dhimmoonni isaanii dhimmoota walxaxaa yoo ta'an ogeeyyota seeratiin falmachuu, yoommoo dhimmoonni isaanii dhimmoota salphaatan baasii biraatiif akka isin hin saaxilleef ammoo ufuma keessaniifuu mormachuudhaan yookaan ammoo falmachuudhaan dhihaattanii falmachuudhaan sirreessuu yookaan ammoo sirreeffachuu hin dandeessu waan ta'eef rifannoota baay'ee isinitti uumuu hin qabu. Maloota lamaan kanaan ittifamuu danda'a waan ta'eef haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Egaa ulfaadhaa galatoomaa.